إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم الصلاة والسلام على خير البشر وأفضل الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال ربنا جل جلاله في محكم تنزيله: كل نفس ذائقة الموت، وإلى آخر الآية. وكذلك قال في آيات أخرى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وكذلك قال نبينا: إن لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء إليه بأجل مسمى. إغانو بليانك يا إتيان سولنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنين جتشاهم دمان كيسان أستاذا في كذما أستاذني في براتوتا كينيا هندي كيسانو بقربين ساتي كناني سنجي جتشا obboleettii keenya har'a gadiitti seene kana jechuudha. Agartee Rabbiin sabrii obsa guddaa Rabbiin isiidhaaf haa kennu. Musiibaan akkasii nama tuquun egaa waanuma agartee namatti ulfaataati, garuu waan duraan nuuf himamee jiruuf immoo sabbaruun barbaachisaadha. Namni hundinuu du'aa kana agartee waan dhamdhamuu ta'uufi cufti waan lubbuu qabu hundi agartee du'a kana ni dhandhamti. Du'a kana arguuf teessi yaadu Rabbiin Qur'aana isaa keessatti akkasuma jechuudha. Ayata biraa keessattis akkuma isinii kaasee cufti waan gartee fuula dachiirra jiru, wanni dachiirra jiru kun hundinuu gartee dhumuuf ta'a. Fuula gartee Rabbii keenya kariimii, Rabbii keenya bareedaa ka gartee guddaa ol aanaa ta'e sana malee hundinuu dhumuuf ta'a jechuudha. Anii fi ati har'a gartee carraa haasa'uu argannee sirraa dubbatu jiru kunis guyyaa takka deemuuf teenya. Qaxaruma keenya tun geenye fasila tattaa'u jira malee jechuudha. Aguma guyyaan keenya ga'utti jechuudha. Gaafa guyyaan keenya ga'e akkuma arra jechuudha baabaan obboleettii keenya ganda akiraa kana deeman nuti illee gaafa gartee riisiin nu dhufe deemuudhumaaf teenya jechuudha. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون الأدبين جتشون. أجل قرتي إلمنا معكم قطرون بعلمني إلمنا معكم خليني قرتي الدنيا الله فتأتو وياني ساقافة تجيسي سكندي تكافي دقيقة تكافي اللي فتو دورة فتون دندو جتشون. يا من ساقرتي ربي ولا ناسا إبالو ملي nutis aguma yaamin sun nuti dhufin tattaa'u jira jechuudha. Kanaafi keenya sumatti aansu ganda itti deeman takkaaf jechuudha. Namni bakka takka yeroo galaa waan ittiin ganda sadii dhaqu jechuudha qopheeffatee deemutu yoo isaaf barbaachisa jechuudha. Galaa isii kana walii dhaamuu qabna. Jechaa fi gocha keenya keessatti sodaa Rabbii qabaatu. Galaan gartee ganda akiraa ka olaanaan gartee sodaa Rabbii waan taateef sodaa Rabbii qabaatuun nurra haa jiraatu. Rabbiin Qur'aana isaa keessatti dubbatee watazawwadu fa inna khayra zaadi taqwa wattaquuni yaa ulil albaab. Sinqeeffadhaa irra caalaan galaa ganda akiraa sinqii ganda akiraadha maali? Sodaa Rabbii qabaatudha. Yaa warreen aqlii qabdanu jedha. Sodaa Rabbii qabaatuun ganda akiraatiif illee jechuudha gartee galaa irra guddoo sii taati. Addunyaa kana keessatti illee jechuudha sababa rizqii sii taati jechuudha. Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Gama biraatiin sodaa Rabbii qabaatuun rakkooti keessa jirtu keessa furmaata ba'iinsaa sii taati. Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ويرزقه من حيث لا يحتسب جيبه.
sababa rizqiitillee siitaa sababa gartee rakkoo harkaasii qabu keessa ba'iinsaallee siitaa sodaa rabbii duniyaa kana keessattis jechaadha. Gama biraatiin sababa gartee barsiifamuutillee siitaa jechuudhaati. Yoo sodaa rabbii qabaatte gartee nama sodaa rabbii qabu rabbiin akka barsiisu quraana isaa keessatti dubbatee jira jechuudha. Sodaa rabbii addunyaa keessattis galaa guddoodha jechuudha gartee. Sinqii olaantuudha addunyaa keessatti. Aakiraadhattis immoo isa olaanaa fi olaanaadha jechuudha. Kanaaf sodaa rabbii warra qabu rabbiin haa taasisu. Obboleettii keenya kana immoo gartee rabbiin haa sabbarsiisu. Silaa uu gartee kenna rabbiin uu kenne wanni kuni. Kenna rabbiin uu kenne kana gartee guyyaan isaa guyyaan itti galfamu ga'ee jennaan fudhate rabbiin jechuudha. Atiif abbaan kenna rabbiin nuu kenne jechuudha. Nuti saadhaaf abbaa keenyaaf kenna rabbiin isaaniif kenne jechuudha. Gaafa nuyi sirraa fudhate waan isaa fudhate rabbiin jechuudha. Meeshaadhuma gartee sila kenneef irraa fudhate. Wooma sila nuu kenne nurraa fudhate jechuudha. Kanaaf akka beeknetti obsuun barbaachisaadha. Sabriini ga'ee olaanaa qaba jechuudha. Bakka musiibaattis bakka gartee jiru jireenya keessatti sabriin ga'ee olaanaa qaba. Yoo sabarte jechuudha gartee ajriitti argata. Innamaa yuwaffa as-saabiruuna ajrahum bighayri hisaab. Warreen obsa kennaman galanni isaanii lakkoofsaan malitti jira rabbiin. Warra galata isaa gartee lakkoofsaan malee fudhatu keessatti gartee warra galmaa rabbiin haa taasisu. Osuma nama jabaatu osuma namatti hadhaa'u sabbarani silaa jechuudha. Sabbaruun barbaachisaadha. Maalan godhaa sabbaruu sun taane sabrii nuti sabbaruu qabnu immoo sabriidhuma gartee rabbi bira jaallatamaa ka sawaabatti nuu qabu sana sabbaruun sirra haa jiraatuun siin jira obboleettii keenya. Obsa guddaa rabbi siif haa kennu wallaahi. Sabriidhaan malee immoo bakka takka ga'amuu hin danda'amu. Obsa dhabnus jechuudha waan deeffamuu miti beeke kun waan deeffamuu miti jechuudha. Obsa yoo dhabnes waan deeffamuu miti. Inuu yoo obsa dhabne ka daangaa dabaru yoo ta'e nama sanii irratti musiibaa ta'a jechuudha. Sababa qabrii keessatti illee mukarramuu ta'a. Kanaaf ka beekne jechuudha nama sanii wanni nurraa eegamu walada saaliha ta'uun barbaachisaadha. Ilmoo gaarii san ilmoo egaa abbaan irraa deeme. Egaa ati irraa deemte haadhaaf abbaa yaadattu haadhaaf abbaa irraa sadaqattu haadhaaf abbaa irraa gartee haadhaaf abbaadhaa khayrii qabrii keessatti deemsiftuuf san ta'uun nurraa haa eegamu siin jaa. Rabbi sabrii guddaa siif haa kennu. Rabbi si haa jajjabeessu siin jedha. Egaa na boodatti ustaadan hedduunis waan hafanii jiraniif daqiiqaa haguma qabnu waliin geenya inshaallah. هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم. نبلوكم أيكم أحسن عملا ثم الصلاة والسلام على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. كل نفس قال الله تعالى في كتابه الكريم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم إلى آخر الآية. أكن جد ربي سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت ثم اللبودات غرتي دوتنا دندمودات تيسج ربي سبحانه وتعالى دوتنا الراغرتي لبون هفتو تكلينو هنجرتو شفت لبودا تنؤممتي دنيا تنرجرتو هندي اسيتو دوتنا دندمو تيسج رب العزان. وكذلك قال تعالى في آية أخرى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يرو قاترون كيسنجه يرو أجل خيسنجه لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قرتيت دبا ربي سبحانه وتعالى زكيكا تكاف ساتي تكاف قاترو تيسنسن درتي سنسيسو فول درتيس إفبودا سنقدو جاد ربي سبحانه وتعالى. كناف جنان قدي أرانتنا أبان قرتي أبوليتي تنيا خان أران تنفول ربي ديمن قجا إساتي تو أرقه ججورا قجا إساتي تو أرقه قم ربي ديمن
Kanaaf nutis karaan keenya haruma kana. Gaafa guyyaan keenya gahee duniyaa tanarratti hafuun keenya hin jiru. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa daqiiqaa takkaaf sa'aatii takkalleef gartee fuuldura nu aansu boodallee nu hin aansu jechuudha. Dubaaniif namni lubbuun deemeeti jira. Du'a tana Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa wanti godheef maaliifi gorsaa fi kan jiru kan booda hafe akka ittiin gorfamuufi Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa du'a tana godhe jechuudha. Namni gartee lubbuudhaan hafe nama isa dura deeme kanaaf maal godhuu qaba? Du'aa'ii godhuu qaba. Hanga dandaheetti gartee irraa sadaqachuudha qaba. Kanaan alammoo yoo ifii waan biraa keessa garee tarkaanfii adda addaa lubbuu isaa irratti fudhatee waan adda addaa keessa galee nama jiru san irratti yoo boohicha heddummeesse gartee irratti qixaaxaatu irratti deema jechuudha. Kanaaf jennaan hanga dandeenyutti obsuunis dirqama. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa wabashshiri saabiriin yaa nabi Muhammadoo warra gartee obsan gammachiisii, warra gartee waan isaan dhufe irratti gartee obsan gammachiisii ja Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa. Waan san caaluun bakka isiniif buusaa isaan gammachiisii jaadu Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa. Kanaaf obboleettiin teenyaa kan arraan tana namni irraa amrii ta'ee fuula Rabbii deeme wanni sirratti jiru arraan tana obsaatu sirratti jira. Isbirii waltahtasib ala Allah. Obsi Rabbi irratti hisaabbadhu. Yoo obsitee Rabbii keeti irratti hisaabbatte Rabbiin keessin hongoyso obsa keeti irratti ajiriidha qabda. Arraan tana yoo obsite gartee Rabbi jalaa illee najaa bahuu dandeessa. Kanaaf jennaan duba Rabbiin obsa siif haa kennu. Nama gartee irratti obsee sawaaba obsaa san argatu Rabbiin si haa taayisu. Abbaa keetiis gartee kan fuula Rabbii deeme san Rabbiin caffee jannataa isa jala haa hafu. Jannataan Rabbiin haa gammachiisu. Ollaa nabiyyootatis Rabbiin isa haa godhu. Kanaaf duba qaala Luqmaanu libnihi. Luqmaan duba gaaf tokko ilma isaatiin ni jee yaa bunayya laa tu'akhkhiri at-tawbata fa inna al-mawta ya'tii baghtatan. Yaa ilma kiyya dartee tawbaa booda hin aansin. Arraan tawbadha, boruun tawbadha, yeroo kanaatiin tawbadha, gaafaan akkana ta'een tawbadha jettee tawbaa booda hin aansinii. Fa inna al-mawta ya'tii baghtatan. Duuti gartee dingatatti sitti dhufti. Osoo ati gartee firraa quba hin qabne sitti dhufti. Tawbaa kee jirjirsii. Osoo yeroo qabdu, osoo sa'aatii qabdu tawbaa kee jirjirsii jeen duba Luqmaan ilma isaatiin. وكذلك قال الله تعالى في قرآنه الكريم. رب سبحانه وتعالى قرآن خيست دبنجي وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. لب تكلنهم بيت ماذا تكسب غدا وان برج الراق افتيس. لب تكلنهم بيت وما تدري نفس بأي أرض تموت. أردي تنراهس لبون تكلينو إدو خمتي أكا غرتي روحين كسافو رمتو. إدو خمتي أكا أوالمتو. إدو خمتي أكا دوتو روحين تكلينو غرتيهم بيتو جدو ربي سبحانه وتعالى. كناف جنان دوبانو تمالتو نرائي قما قجا دونو هم بينو قجا قاترو خينيا هم بينو قجان كينيا قجا خيس جرو خنا خن أران تنا خن كيس جرو خنا تخينيا Guyyaan boruu keenyaa miti. Boruu yoo fuula Rabbii deemnellee beekuu hin dandeenyu. Kanaaf jennaan osoo arraan tana jirru, osoo arraan tana gartee lubbuun jirru tawbachuu qabna. Badii teenyarraayis tawbaa gama Rabbii deebuudha qabna.